gurraafi afaan isiniif ta'uudhaaf kan kaayyeffate. Miidiyaa uummataa walabummaatti abanu Waliif TV miira uummataa kan harganu. Bifa Oromoof Oromummaa uffatee Oromummaan kan urgaa'u ilaalcha haaraa qabatee Waliif TV'n dhufee jira. Miidiyaa ogeessota qaroo kan of keessatti hammatee miidiyaan guddaa Waliif TV'n yeroo gabaabaa keessatti sagantaalee bohaarsootaan isin biraan kan geenyu ta'a. Miidiyaa guddaa guddina uummata keenyaa madaaluu bu'uura isaa tolchinee waliin ijaaruuf. Ijaarama siyaasa addunyaa tanaa akkanuma lammuu ariitii dinagdee addunyaan kun ittiin imalaa jiruu fi akkasumas dhossaa siyaasa addunyaa guyyaa guyyaatti firfirsinee isin biraan gahiisaaf imala eegallee jira. Waliif TV'n ilaalcha haarawaan daandii gubbaa jira. Jiruu fi jireenya uummata Oromoodhaa kan itti abuuramu. Dhugaa fi haqni uummata Oromoodhaa kan itti lallabamu. Televezyiiniin Waliif yeroo gabaabaatti mata duree ilaalcha haaraa jedhuun isin biraa ga'uudhaaf qophii isaa xumureera. Waliif TV'n seenaa guddinaa fi dagaagina miidiyaa biyya keenyaa keessatti miidiyaa roga haaraan dhufaa jiruu fi ogeeyyii miidiyaa naamusa ga'umsaa fi dandeettii akkasumas ammoo muuxannoo hojii miidiyaa bara dheeraa qabaniin miidiyaa hundeeffame. Warra haqa dhabee qajeelchuudhaaf ilmaan sabaatii sabaaf kan hundeeffate Waliif TV'n miidiyaa keessanii sheerii isaa bitachuudhaan jabeeffadhaa, gabbifadhaa, foolii Oromummaa ammoo irraa urgeeffadhaa. Mul'ata dargaggoota kanaa dhugoomsuuf ammoo baankota isinitti dhiyoo jiranitti godhuudhaan sheerii Waliif TV bitadhaa, miidiyaa keessan taasifadhaa. Sheerii Waliif TV baankota isinitti dhiyoo jiru deemuun bitachuun maatii ta'a. Waliif TV madda bashannanaa fi barnootaa. Waliif TV Ilaalcha haaraa.